Finfinnee keessa kaane sagaalee keenya ol kaasne Oromoo keessa dalanne wal keessa jabaanne. Finfinnee keenya maalala hunda fifa Seenaa keenya guddaa mootummaa miti qofa guddaa FN hundi obbolota wal bira qabna tokkummaa yoo dhuftee mootummaa ni jijjiira. Daandii keessa deemna abdii keenya baana barnoota hedanne boruu keenya ijaarra Oromoon jabaadha hojii irratti mul'ata nama kabajna hunda jechuun keenya safuudha. Finfinnee keessa tinya hojii fi badhaadhina aadaa keenya qabna keessa keenya ifata dubbiin keenya nageenya wal kabajuu irratti namni tokko kufnaan kaan hunda waliinitti. Finfinnee keenya magaalaa hunda fifa Seenaa keenya guddaa mootummaa miti qofa guddaa FN hundi obbolota wal bira qabna tokkummaa yoo dhuftee mootummaa ni jijjiira. Kutaa Ilresh keessa mootummaa bori baasa kitaaba harkaa qabne dukkana keessa baana obboleessa jechuun hiikaa qofaa miti jedhu wal gargaaruun jiraachuu jechuun sun sirrii jedhu. Finfinnee ni jaallanna namni hundi haa jiraatu jibbiinsaa hin fiinu nagaan haa babal'atu drill beat irratti jedhu dhugaa qalbii keessa tokkummaa humna keenya mootummaa keessa. Finfinnee keenya magaalaa hunda fifa Seenaa keenya guddaa mootummaa miti qofa kutaalee hundi obbolota wal bira qabna tokkummaa yoo dhuftee mootummaa ni jijjiira. Finfinnee keenya hunda kunyaaf magaalaa Oromoo fi sabbootaa hunda bakka jaalala kutaaleen obbolota ol ga'ama boruu kan keenya jechuun hojiirra mul'ata. Keessa kaane sagaalee keenya ol kaasne Oromoo keessa dalanne wal keessa jabaanne. Finfinnee keenya maalala hunda fifa Seenaa keenya guddaa mootummaa miti qofa guddaa FN hundi obbolota wal bira qabna tokkummaa yoo dhuftee mootummaa ni jijjiira. Daandii keessa deemna abdii keenya baana barnoota hedanne boruu keenya ijaarra Oromoon jabaadha hojii irratti mul'ata nama kabajna hunda jechuun keenya safuudha. Finfinnee keessa tinya hojii fi badhaadhina aadaa keenya qabna keessa keenya ifata dubbiin keenya nageenya wal kabajuu irratti namni tokko kufnaan kaan hunda waliinitti. Finfinnee keenya magaalaa hunda fifa Seenaa keenya guddaa mootummaa miti qofa kutaaleen hundi obbolota wal bira qabna tokkummaa yoo dhuftee mootummaa ni jijjiira. Kutaa Ilresh keessa mootummaa bori baasa kitaaba harkaa qabne dukkana keessa baana obboleessa jechuun hiikaa qofaa miti jedhu wal gargaaruun jiraachuu jechuun sun sirrii jedhu. Finfinnee ni jaallanna namni hundi haa jiraatu